jirtan anaa dhufu fayyaa keessanii. Ijoollee nama lamatu ijoolleen saban ammaa beeki akka malee hammaatte beette ijoollee lamatta ta'a beette namuma kijibu kana argitee kaanee namuma kijibsiifnaa jedhaniituma ta'an karaa dura teteessi beette ijoolleen jennaan tokko yeroo hundaa ganama argitee akkuma nama hojii dhaquuti suufatti naqee kikki godheeti wannaa deema. Karaadhumarra deema achi deemeeti ammas inni daa yeroo hundaa barna isuma ajaa'ibaati bareedee tottolfateetuma deema jennaan amma ijoolleen karaarra taa'ani akkam jirtan fayyaadhaa jedhaniiti jedhanii gaafatan nagaa fayyaa jedheen jennaan yeroo hundaa karaa kana deddeebitu isin arginaati. Kanaafi hojii wayii qaqqabdu fakkaataa jennaan jedhe hojiin qabaa xiyyaara noofaa jedheen jedhaniin xiyyaara noofaa kanaafi jedhen dhugaamoo jedhanii jennaan jedhe jennaaniti haya badaboo jedhanii ilaa ammoo haa ta'uuti xiyyaara kana eessaa beessaa ooftanii xiyyaara kamii ooftanii jennaan booyingiin oofa jedhe xiyyaara guddaan oofaa jedhe jennaan eessaa beessa mooftanii jennaan ani jimmaa fi argitee diradawaa gidduu diradawaa fi argitee laqamte gidduu laqamtee fi argitee iluu baaboor gidduu kana biyya alaasnannee oofaa jedhe jedhan gaafa dirreen xiyyaaraatu barisuma jimmaatii fi finfinneetii fi baardaar qofa jira beette jedhan jennaan xiyyaaraan oofaa jedhanii jennan wallaahi gaa maraatuma ooltan maleen qubattanii egaa maraatuma ooltan malee wallaahi isin qubsiifnuu jedhani maaliif jenna kijiba egaa naannaatuma ooltan malee hin qubattanii jedhaniin hedduu galatoomaa gaaf tokkoti dubbii ajaa'ibaati bee taanii jimaa kama ujjirani abbaan diggaa ni taa'aa jirani beettee tokko fiigaa dhufe jedhaa dhufe maal taate jennaan laa ilaaha illallah du'een oole rabbi na baase maal taate jennaaniti waraabessa jedhe waraabessa eessatti argite waraabessa kunoo diida ennaa sanatti waraabessa 150 arge jedhe laa ilaaha illallah obboleessa waraabessi 150 loon kan keenyayyuu biyya kana jirtu 150 geessu looni waraabessi 150 eessaa dhufee jiraniini abbaa diggaa qabee beette jennaaniti ay dhibba ni gaa jennaaniti hay maal taate ati dhoqqee loonii argitee guyyaa kana diida keessa oolte lakkoofte moo waraanni waraabessi dhibbaa argitee eessaa ba'aa jedhaniin noo biyyuma kanatti dhalannee guddanne waraabessuma dhibbaa eessaa fuutee jedhaniin jennaaniti jedhe
Jennaaniti shantaman gaa jedhe. Shantamaa gad hin jiru jedhe. Maali gaana deema moo waraabessi shantamaa? Egaa sabsabaa yaa'e moo waraabessi shantamaa eessaa ba'aa jedhanii? Egaa 25 gaa jedhe. 25 gaa. Lakki hin taaneeti irraa bu'ii jedhan. Jennaan utuma bu'uu shaniin ga'eeti. Egaa jedhe. Egaa lakki wanna akkasiin jiruu jedhanii jennaan egaa inni sokorse maal inni? Agesse haga amma dubbataa oole daawwayitu sokorse. Kash jedhe. Egaa inni sokorse maal inni? Vinelle in colvine e duga la toma non si ni colfera. What's up? Gaaf tokkotti abbaan diggaa gaabii bitachuu gabaa dhaqanii beekte. Gaabii bitachuu gabaa dhaqaniiti. Amma gaabii dhaabbatanii abbaa gaabii gabaa fide sanaani. Gaabiin kun meeqaa jedhan akkasitti achee gaabii ol qabanii meeqaa jennaan namichi utuma itti muudhaaf jedhuuti tuut godhee jennaan harkaa ba'e dhufuutu harkaa baanaani jedhe lakki waliin fakkaatu jedhaniin waliin fakkaatu jennaaniti namichi waan jedhe dhuguma waliin fakkaatu jedhe gaabii kana ganaman dha'e kana galgalan dha'e kanaa waliin fakkaanne jedhe. Hedduu galatoomaa. Galatoomaa. Gaaf tokkotti chaayinaan argitee chaayinaa sii kaan immoo miti sii gaafa kaaniti chaayinaatu argitee siin tokko chaayinaan fuudheeti jennaan mana kiyyatti deessaa jetteen haati isinii galti. Mana kiyyatti deessaa jettee jennaan dhirsi dhoowwate lakki manuma kee ani qophaan jiraasumatti deessu jedhe. Jaan kun jamra kan tonche jedhe. Jennaan akkam jedhaa jettee jaartiin gaafannaan asumatti deessu jedhee jennaan ayyee jettee amma jaartiin biratti galte haati soddaa. Haati soddaa biratti galteeti. Jennani amma deessee jennani amma namichi ganama cufa ganama cufa inni oomnya nyaata beette maaluma ta'e laata yeroo hunda inni jedha hay maaluma ta'e amma torban lama geesse jennaan jaartiini. Intalli waan jetteen aayyoo jetteen bakka inninis xiqqoo naan taane hin feene jaarsi gurbichi chaayinichi hin feene beette gurbaa jennaan jaarsa garuu ijoollee fakkaata. Ijoollee fakkaatu barchaayina waggaa 8 ijoollee fakkaatu jennaaniti amma galii jechuu isaati amma akka deemtu barbaadeeti. Xiqqoo nafaasa barbaade natti fakkaata. Jennaaniti ayyoo galaa anis jajjabaadheera galii jetteen. Maali yaa mucaa kiyyaa an duraanuu manni kiyya onee jira mucaan keessan haga ija banattuun eegaa jira malee. Edaa isaanii akka booyyee dhalattee kaatee ija banatti se'ani. Ija mucaan ijamba haga mucaan ke sareen torba lamatti jabanatti miti booyyeenis bara 40 jabanatti amma isaani da akka sareeti bakka booyyeetti daftee jambanattu se'anii bar mucaan
ijumatum banamne beek ijumatum banamne kasitti jira aga mucaan keessani jabanatu neegaa jira malee ani osila manni kiyya oneen jira jetteen hedduu galatooma isini komalchiisa inanna komalchiisu dhuftanii bara warri nama komalchiisu tastaa ani balfaandeeru garabbi maali jedhe warra akkana arraanuma komalchiisu dhuftanii sagantaa qabattan jechuudha anuma komalchiisu dhuftan beeka arraa anuma komalchiisu dhuftan gaaf tokkoti abbaan diggaa yeroo hundaa yeroo wayyaanee kana inuma qabu ni hidhan ammas hin ba'u ammas ni jennaaniti gaaf tokko argitee isaanii ala gadi ba'anii ta'anit mucaa tokko qabanii deemaa jiranii arganii boo maal jedhan ta'anii boo maali hoo maaliif si qaban jennaanii abaadha jedhanii na qabanii jedheen jennaaniti ho akkas taatu na eegaa gaanis wayaan fudhadhee dhufaa jedhaniin eenyutu ama opidiyoo dharee ani saabaa'oodha jedhaniiti wajjiniin naqanii dhaman jennaan gaafa kaan dadda'aniit abbaa diggaa jedhan yaa jennaan kottaa ba'aayii jedhaniin jennaan bahanii firaasha isaanii argitee kamanaa geessaniif mana jalatti hidhatan abbaa digga bahaa isiniin jennee eegaa mangistiin federaalaa bahaa isiniin jedhee jennaan maalanoo silaafuu boran deebi'aa asuma naafa taa'uu jedhe deebi'uun kiyya onoolu maalinani argite akkas hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa nagaa gaaf tokkoti argite lafti asiriidha bette amma loon ijoollee irraa fuudhaniit loon tissaa jiranii bakka kanatti azaanni ba'e jennaan argite waduun qabaagaa salaataa irran buufadha jedhaniiti asirra salaatuudhaaf isaanii akkas Allahu akbar jedhe salaata keessa ammoo sokorsuun hin jiru beette jennaan Allahu akbar isaanii jedhanii si'a tokko gadi bu'anii ol deebi'anii lammataa jalqabanii qotiyyoon wal ari'aa dhuftee yeroo irraan baatu laa ilaaha illallah akiraa min albaataaf jecha qotiyyoon arran ajjeefti jedhaniiti xaat salaata dhiisanii irra kaa'anii mitire lubbutti gaaf tokkoti dambidoolloon isin geessaga seenaa dhugaati bee seenaa dhugaati amma garbicha tokko jira mana qeeslataa mana isaaniiti garbichi jira gaa amma qeeslataani cheerchiidha galanii yeroo hundaa garbichi ibidda qaqqaammataati argitee amma galgala yeroo galani tola jedhaniin yaa jedheen ati gooftaa Yesuusiin fudhadhu jennaanin diddeeyii jedhaniin lakkii fudhadhu jedhan arras hin dhaga'e boris hin dhaga'e itti deddeebi'e fakkaata gaafa kaan waan jedhe qeeslataa jedheen irraa addaatti natti fakkaata beette hinaare fakkaata qeeslataa jennaanii ilaal Yesuusin yoon fudhachuu baadhe maalan ta'a jennaan hin gubattaa jedhaniin baanoo duraanuu ibidda qaqqaammachuun jaalladhaa jedheen bakka natti naasa'iin jechuu isaati beette anoo duraanuu ibidda qaqqaammachuun jaalladhaa jedheen hedduu galatooma